maal waan dhuftee filmi gadi jedhi gadi si ajjeesa dammatan deebitaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم من أجاكسني فياكسني ودوتا أشمتو بأورو هذا برانك أدى سايبك إنه تقرر دلني برانك أجمع إني سوداتي واميك أتيجي جورا برانك أدى تكود لجميع هم بيك نجي جورا باينا مكفل كيساي تيمبوارا سنجنا أكس موروني ما ملك إنه هنتاني رمو شارع لكن أشمتو بأورو كنا سبسكرايب جوران شير لايك جورا أكس ما ملك إنه تاي سنجنا أما جرا برانك جكان إسين أجلس ترى نفانا بوار نهدفا أكام بايتو كنا مكفل كيسا جتو. Ayah ni orang aku, anda saya ni kita jalan ini dua senja. Indo final jadi yang majuro dem, kopai esi bila orang dem nana. Jalan kini jiro ada dan mereka tidak tu. Indo final amma tu sih dia kalau jalan kita, ini jalan kita tiada. Mereka tiada ni semua tu jadi ayah. Karena juga sama gua kan itu baka amma siram baka indom kadawan dari kota baka jinna indom baka tanano na jinna inna ma dufa yoni na dawal baka ni mana cara jadi itu si jalawan na jadi ati yoni ko ba di owan indu fa amma dawal amma indu fa na jadi na dia ko kolle la kuno dawal la hello oye esa jirtaat bakka anama beeta bakka wayi jira manan jiru bakka mana kiyya dhaqeeti uffata kiyya ka ispoortii la bakka kulfiyachi balbalarra wannaarra kaayee jira bakka qara godhusan achi uffata ispoortii kiyya naafidi kottu bakka achitti si eegaashi ara namuun jiru kulfii jira kulfiin achi jira baniitii naafidi kottu ايش بقى سيك هذا فيها ايش يس لا بقى مرة بدي انا تقول يا جماعه تم كان دويسي كاتوتي وين ولسين انما بدي كمان سياس مكيس كان ما قلنا يا كم مكا تنزل بقى انا بقى انه اسكون نقولوا انا جلا قلنا جلا اتي بقى كوباي هي بقى hatta sahiba keenya qaaluu ko jedhamu pranking jirre katakku dalagameen beena raddarabuu jira sirriitti nu hordofaa waan isa goonu hunda isaa nu sirriitti nu hordofaa jenna bakka wata yaatu dadda anamma amma jedhiti kilaasii taan seeni jechuudha yoon bakka bara isa godhee inni prankii sirrii naa ta'e bakka bakka jabaa amma sahibni keenya qaaluu dhufaa jira innaa isa prankii godhu jira jechuudha waan ajaa'ibaa dalagu isaa guutii kana
maratti baafattee jechuudha. Yoo inni dhufe jechuun mana dhufu jira waan ta'eef mucaan dhufii itti kennee waan hafuudha jedhanii shukutii as kaa'ata jechuudha. Kuma inni ta'u ilaalaa bakka amma sirriitti hordofaa biraanki addaa isa godha jechuudha. Namni jiran ilaata mana. Abboo maal goota? Mana jirtanii? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam maal goota mana? Akkam nagaa? Kottaa himee nageenyi gaafata. Nagaa. Namatu na ergee be. Maal goota? Naa Mustafaan na ergee uffata ispoortii wayii fuudhaaf jedhee dhufe. Akkamiin banattee mana kana akkamiin banattee? Daa qulfii isatu na kenne Mustafatu natti hime bootaa itti dhostoo tura. Isatu natti hime. Maal qara akkamitti mana namaa akkami seente qulfiillee koffii godhattee jirta malee waa hatu dhufte malee ati? Naa maala tabboo jiru tana keessa maala jettee. Waa tuutte si dhaga'u siin jedhe bakka. Naa nama akkasiitii illee miti abboo. Nama maal jedhee maaliif hatanii maali? Hannaa dhuftee mana jirattee dubartiidhaaf abboo dubartii maali dubartii Mustafaan qara yoo waan Hannaa dhuftee malee mana kana waan biraatiif hin dhufne. Maali anna maalata maaliif hatamee maal jedheen? Mana kana waa meeqattee jirte qaraati. Maalata maali nattuu miti abboo. Obboleessa kiyyaa. Maal obboleessa kiyya waan si balleesse? Maali kunoo maali? Nama wachi qabiga. Nama wachi qabiga maali kun? Maali ba? Maali mana kana maa soqulu. Mucaan na erge kunoo gurbaan uffata ispoortii naa fuudhe naa jedhe qulfii naa dhosse. Maalata maalata? Maal balleessuu dhufte jilbiifatu. Abboo obboleessa kiyya maali? Akkana deemu. Maal balleessa? Waa meeqa fudhatu dhufte as keessa? Goota na waa meeqaatte? Maal fudhadha? Maali? Hannaa dhufte malee waan biraa. Hanna maaliitiif dhufe abboo maalata rabbi sodaadhu ati waan akkanaa naasa'in iyyoti immoo muslimaatii miti. Dubartii meeffattee mana kana deemte. Maal dubartii maal ani waa takka illee meeffanne kunoo Mustafaa saahiba kiyya. Bilbilee ani itti bilbilee jennaa uffata ispoortii naa fuudhinaan jedhe. Mustafaa qaramoo hatta ulfii naa fuudhisiin. Beetama Mustafaan maanuu jiru maa? Mustafaan maanuu mana keessa jiru. Mustafaan maal naa fuudhisiin jedhe. Uffata ispoortii naa fuudhinaan jedhe ispoortii waliin deemnaati. Abboo anu waan akkanaa Nika kadhaamu. Nika kadha waan feete sii kadha maali kun? Nuufoo wachi qabigaa kana maali? Ani kana lalaan as keessuma si baasa laala. Maal si godhee obboleessa kiyyame? Baqataadhaan xiyyaafuu biyyaa baqadhee bahe maal godhee obboleessa kiyya? Aboo qajeelteen damuun hin ta'a dhugaa maali mamee? Yookiin sishuutaa jechuudha yookiin ammoo poolisa sisii. Maali mamee maaluma balleessa jedhee himaa? Asirra bahitaa ayyeeshi. Ayyeeshi. Maali nuufoo wachi qabigaa? Kana nuufoo wachi qabigaa abboo? Ati himuu baattee naan laalan kana si deebisa. Maaliin si ga'e mee'an? Waa takka illee kun uffata ispoortii naan jedhe qulfii isan naa dhosse. Maali hatamee maali? Ayyee maal dubartiidhaaf dhufte hannaa fi miti dubartiidhaaf dhufte. Dubartii maalirraa godha abboo obboleessa kiyya kan jirru Kaayiroodha. Kaayiroo irra fattashuun ardi jettee yaadamu maal godhaan Kaayiroo keessatti? Abboo Kaayiroo teessee samitti ayaan sillee. Abboo ani aannan jedhin anna maalirraa godhaa? Ati mana dhufte maal godhe kilaasii keessa? Kilaasii kunoo baneetii wannaa fuudhuu kan uffata ispoortii fuudhuu fi kunoo bakkee marana himee kunoo fuudhuu danda'a. Abboo ati waa balleessu dhufte malee mana kana yookiin waa hatu dhufte malee waan biraatiif miti. Abboo maal balleessu? Asin mataa keessa baata. Mataa keessa baata. Rabbi sodaadhuuti maalatu dhufe jettee Kai gootu ishee. maalatu Mi'a dhufe gaarii obboleessa kiyya gaarii dhala keessa. obboleessa qabdu ati maal kana nama goota kun? Anamma ati amma dhugumaanii uffata ispoortii mucaa fudhattee. Kunoo maali Mustafaan na erge maal jedhee mana namaa dhufa abboo obboleessa kiyya isin na erge malee Mustafaan na erge uffata wannaa qulfii jalaa fuudhiitti uffata ispoortii naa fidii naan jedhe. Sanii dhufe malee maal jedheetti? Ani dhugaa siin jedha wanti kun dhugaa sababa ta'ee amma Mustafaatti akka bilbiltu si goote. Maaliif si ta'u obboleessa kiyya? Sagalee isaa laawudii gootee na dhageessifte. Dubbiin kun sababa ta'ee Si taanaan dhageessisa maali? asumatti yaada Maali kunooti telefoonni kunooti kunoo dallatti lakkoofsi kunoo qabeessaati maal godha kunoo ka Mustafaati isan na erge maal laawudii godhi sagalee isaa kana jechuudha. Wanti kun yoo dhugumaa inni onnaa jedhe laawudii godha kunoo waamte kunoo telefoonni waamte. Hello. Salaamu alaikum. Maali Mustafa kunoo na ergite mana wanta uffata sii fuudha jedhee dhufee maali mucaan manatti na eegaatu dhufte maal jechuudha Mustafa maa kana na gootu?
Abbo uffata ispoortiiti uffata ispoortii naafuu hin jenne obboleessa kiyya qabrii dubbattaa dubbadhu dhugaa. Obboleessa kiyya onnaa ta'eeti malee. Aboo mucaan kun bar mana dhufee bari kun uffata isaa fuudhaminaa mijee banateetu mana osseene aboo kun aguma gilaasii dhufe. Kana hattuu dhiisi amma mataa keessa baasa natu waan isa godhu beekaa kooti. Reessa masaas keessaa baasa dhiisama. Reeffa masaas keessaa baasa. Obboleessa kiyya qabrii isin eeggattu abbo obboleessa kiyya abbo telefoona telefoonaa miti kana uffata takka takka abbo gurbaani kunoo isan na ergi maal godhaan uffata kaa'e sirra taa'e maal godha isan na ergi'an taa'e haga guutuuf isan na ergi maal godhaan dhufa gabbo ka jedhu ani uffata kanayyuu hattee bitatte ummanni qabrii sodaatu maal godhaan maal obboleessa kiyya waa'ee mana kana maal godhaa dhufaan waatuu dhufaa ish kunoo mee Mustafaan jettu beeka Mustafaan na erga kunoo waan feetee sii kakadhaan obboleessa kiyya waan feetee sii kakadha gurbaan maal akka ta'e gurbaan ati kunoo gurbaan ati kunoo Mustafaan jettu ani waan takka beeku asin jaan jiru wallahi akkamitti duniyaa gubbaa jiraanne akii manni akkanatti walitti tollaa ta'a isatu amma tana kunoo daqiiqaa waliin sin mul'isa telefoona waliin haasofni jira Besi mudi sebule segi. Aga na Rome kama na nama cabsite. Mana nama cabsa. Mana nama sinde buata kerja segala. Ani nama kita tu pun jadiiste. Dua jette. Dua kisi isu danda. Bukan demo amat na berbeda polisi sekian. Ayye. Yo nata kubal tiga na bahasa. Mana kana kas polisi inte. Mana kana wahatu lute mu dubarti sabar. Abbo dubarti mal ko dubarti Cairo ke sara kajiru Cairo ke sara. Biyya bishaanii jira biyya dubartiin akka bishaaniitti dhiyaatu maal godhaa dhufa obboleessa abbooti kana kaayoo jechuun irraa dhiisiiti ana magana asitti ajjeesite yoo barbaade abboon ajjeestu waan ofeete illee na godhi garuu dhugaa batiyya na ilaan dhufti malee an dhugaatiyya fedha maaliifi mucaa kanan ergee dhufe malee an maal godhaa mana kee hatuu dhufa obboleessa anattu illee miti biyyaallee garoora kanaaf hin baane ati isaaf hin baane obboleessa nama akkanaatii miti maal jettee kana maqaa namni hin qabne nama ture. Abbo silki malee kanaan poolisa bilbilan. Abbo maalitti rakkisa abbo kajiru biyya namaatti nadhiisu obboleessa kiyya. Amma kana bilbilan. Nadhiisu obboleessa kiyya mana biyya namaa jirra. Adamma jechuudha. Maal goota? Waa lama keessa tokko. Waan akka asuma mataa keessa sibaasa. Laa ilaaha illallah. Bilbilee poolisa deessi farachiisa. Laa ilaaha illallah. Wannuma feetee na godhi kalaas bakka. Na amanuu diddeebiillee kakatti. Ada aero baay'ee karaa kanaan deddeebitu fati waa fuulu. Allahu akbar. Maal godha maal obboleessa kiyya. Maal yeroo meeqa siin deemu. Maal godha maal irraa godha. Xiyyaanuu naa hojii keessaa karaa kan ta'e. Xiyyaanuu naa hojii obboleessa kiyya. Dubartii Kaayiroo keessa irraa. Ani yookiidhaan amma kana asii shuuta. Yookiin immoo poolisa si kenna siin jedhee jira ammallee. Dafii waan tokko hoosanii amma kana dafii. Maali wannuma feete na godhi malee dhugamatii sitti maa jira akka ammaati dhugamatii dhugama keessa. Kai lafa jilbiifadha. Ayyee. Garagalee jilbiifadha. Garagalee. Ati maaluma soqaa gadde. Allah. Gadde. Abboo rabbi siraa dhiisi. Abboo wanna takka soqaa dhufne. Anna ga'u maal dhufe Mustafa manna ergee dhufe. Mustafa manna abboo rabbi siraa dhiisi. Abboo na najjeese. Gadde. Maal waan dhuftee fi gadi jedhi. Jedhi gadi si ajjeesa amma kana. Ashoo rabbi siraa lammatan deebitaa. Anatu eessa deebi. Si ajjeesu Abboo rabbi siraa. amma si ajjeesu Abboo anuma najjeese. amma kana si ajjeesa. Anuma na baase haqaana lanna ajjeesa harta. Mustafa masii erge san ajjeesu wayya moo si ajjeesu wayya dafiimi amma. Abboo isuma ajjeese. Gadi jedhi. Isuma ajjeese malee maaliif si ga'e lolla. Eenyu ajjeesu Mustafa ajjeesu moo si ajjeesu. Isuma ajjeese isumatu kanaan na ga'e. lammatatti deebitaa. Maal godhani. Ofii garuu Allahu maal godhani. taa'e. Allahu. Aslaalis garagalu. Al. Mustafa. Biraakii Simatu akkana na godhe. Mustafa. Abboo qalbii akkana maal qal'atan. Nagadiisa. Abboo nagadiisa. Maal qalbii akkana maal jechuun.
نفسي أنا ما أجين كلدا مالي أبو دي بربر لا لا بربر قلبي لا 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 والله انتهوا قلبي كم يتنقل للدنيا إذا تقول يا دني مالي كان مالي ينقل للدنيا ما جتوا أدوم فوني وفماني إرجتك هذا كم فوني نانجتا أبو ده برانكي مالي كذا مالي فنقود أبو دي فما جن أبو لا وانا كنا تنقل للدنيا هجيرو بيامباتي ما جتني وانا كنا تنقل للدنيا أبو ما تكمل والله. أبو ده ما يجي والله. ما تكمل. واني سنر يومي وانا كنا ما جتري دلنا باي ما كيسر لا والله ما أكمل في فن يبو كذا في من أنا ما أدري ما لكن يزيدا أكمل لا nama bae ama kuno nama bae kuti mambo ma na jese jere yabo wanne an kada tini ni jiro ko rabbi sadati mal wana ma kami sadane ma dabse wi garaji ka baseta dabse takitti balawa yani ma la والله لا مصطفى انا ما كان عندي تكاسي السودان تكاسي والله ابري فتي اكموي نقولي بقى اصول نغلا فتلي سواتا اداتي ونا نكبي فوق وفي اجايب ولا بول هشام ميلا لا ولا زراتا يوم ابو واز زراتا ربي تو كي زراتا ابو دي والله ابو جوديتي واتا كسني تاي وانا كنادي نفسي نكلمنا بقى والله نفسي نكلمنا عاشمو انه قمسي مصطفى رقيب فن نفسي تكبانا السلام عليكم الدغل بيتي غيرو انجرامي جبريت لين دس انجن يا غري فتي دو اجتي امري فما غمچو يو ادول عليه يو في ارجو ادي شو بس امين نغلافتي بقى جدا نغلافتي لا ابو والله ان كل فني من كنا كل فينا لا اقول كنا نجيب اكو بدبد عمله ولا كنا ونغت اسب البلاد ديبتي كنا ما جتي بالبلاد ابو وصو شي تسا نغلافتي تاسو سو نغلافتي سينا متي ما سينا مكا وفي ونا تنا نغلافتا يقول دي الله انا دائما تتابع ربي akkuma sanamma hordoftoonni keenya baay'ee tokko nu hordofuuf turanii firaankiin kee kun firaankii addaa jedheetii yaada kanaafuu mee yaada qabdu mee hordoftoota kanaaf uummata Oromoo amma jiraatu kanaaf ni maal waan akkamitti dhagahanii akkasuma immoo gorsi biraa kadhaamu maal fakkaatu firaankiin dalagame garuu firaankiin dalagame kana irratti jechaadha baay'ee tokko beekuun guddaan inni nutti dhagahame rifadheera illee dhugatti illee garuu as biratti hordoftoota keenyaan jechaadha gammachiisuudhaaf rakkoon qabu namatti tola. Na bakka maal jedhu akka hin beekne garuu ani waan rifadheeru illee natti ta'e na fakkaate na uumamatu hin danda'u kanaafuu bakka viidiyoo ta'an illee qabannee akka walitti dhiyaanutti jechaadha rakkoo miti yeroo muraasa keessatti kanarra laalee jechaadha. Sahiba kiyya saatii kan jedhamu irratti amma dalaguudhaaf anis qophiidha kan gaan deebi'aa waan ta'eef anillee hagana rifadhee anillee isin na rifachiiftanii jechaadha anillee nama cadhisuu miti kanaafuu galatooma homaa gatu hin danda'u kanaafuu dhiinni dhiigaan deebi'uu qabaa jechaadha beekte akka dheessinee biyyaa baanetti dheessinee nafnuu jechuudha galuun kennallee loolu qaba. Kanaafuu Mustafa keenya adillee maal jechuun hordoftoota keenya kanaan maal yaada keenya ani hordoftoota keenya nama firaankiin warra hojjenne kun yookaan isin gammachiisee deena biradha akka isin gammachiisullee abdii qaba sahiba keenya qaalii qaalluu warra jechuudha firaankii addaa irratti hojjenne baay'ee rifachiifnee jirra
waanuma jiru waan ta'eef hordoftoonni keenya nu hordoftanii yeroo isinitti deebinullee isin nu cinaa dhaabbattanii laayikii fi sabskiraaybii gootan akka nu jabeessitan abdii fi kabaja jaalala oromummaan isin gaafannaa jedhanii nu hordofaa ammallee isinitti deebinaa jedha. Akkasumas immoo warri maamila keenya hin taane sabskiraaybii godhaa, maamila keenya ta'a akkasumas sheer laayikii waliin godhaa. Akkasumas immoo dhaamsa hin qabu uummata Oromootiif Rabbiin tokkummaa nu kennu, tokkummaa nu barbaachisa. Akkasumas immoo warroota hidhamanii hidhaa jiran Rabbiin akka hidhaan nu baasuu fi akkasumas immoo warroota dhibamanii siree jiran Rabbiin akka nu fayyisu, Rabbiin tokkummaa akka nu kennu. Kanaafuu bilisummaa akka gonfannu Rabbii keenya kadhannaa. Kanaafuu Rabbiin tokkummaa jaalala beekumsa hunda nuuf haa kennu isiniin jedhaa. Nagaara nuuf ta'a. Mani tumi gaaf kan narradalagde Hashimii fi Mustafa narradalagde anillee saahiba kiyya tokko qo'e wannaa gatuuf anillee Firankii raddaladde eessa jira maalaan rifadheenni akkamiin rifannere. Hello. Saari gay, ma dufte mana ho, aye olsen, sen mana benda ho, olsen aye. Oh sahib ni kiye dufut kira, sahib kiye kan amutu, anille reddalagu kawa, tajer inner reddalag, oh shubuti ho injirti. Reddalagu kawa. Aywa. Kana jecha tafuura na keessa fitte waan illee saahiba kiyya kana irratti dalageechata moolii goonaa wayyeedha ta'am fuure innillee ima fuura kanuman na fuurse waan illee ima fuursa jechaadha afachaa dhufu akkanuma taa'ee eegaa kanaaf dhufee ima fakkaata. Saadigee kootu seen baay'ee. Beni me, apa? Akam. Sorry, enggak. Akam kap. Aban. Ya, aban. Yusof. Then Mari. Wah, kami boleh ya tinggal. Ini ada segawan bah. Yang kita akan ketemu dulu. Mas, kami berapa? Kasih. Tinggal pas ini akan berantem sana. Mas muda ada mana di Manila ni? Nahi Manila ni mas. Apa di Manila? Nahi Manila ni. Ane ni sendiri dia jatuh apa di Manila ni? Lagi terada. Nahi Manila mana di mana lagi? Tanah pura lagi tapi tadi guys. Ini akan menjadi dia ni. Garu itu bukan. Orang bacaan sungguh narat tegal temidi. Itu masih fufa. Egar dua bacaan. Ada narka galtu. Nahi mani boleh ambar. Kebuti karena mutedani kebuti yang akan berjalan lanjut ni. Ajaib mana boleh ni. Mustafa Hashim narat. Marah. Bagaimana sih mas?